ergamtoota impaayeratti akka uummanni Oromoo bara isaa guutuu roorroo jalaa ba'uu hin dandeenyee fi erga walabummaa isaa akka labsatu hin barbaanne tubaa jiran irratti woboon hundeen balleessuuf lola maqaa bobbaa irbuu shinniggaan labsameen diina akka baalaatti zooniilee maratti adaba kennaafii jira. Jajjabee woboo zoonii giddu galeessaa, zoonii kibba ba'aa fi zoonii lixaa tarkaanfii tiksitoota impaayeratti irratti fudhateen diina du'aaf madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuu hoogganni waraana bilisummaa Oromoo gamasii beeksisan. Reefii gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa bobbaa irbuu shinniggaan fudhachaa jiru jabeessee itti fufuun kaaba shaggar aanaa Ucaaleetti waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhateen du'aaf madoon adabeera. Haaluma kanaan jajjabee waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii dheengadda waxabajjii 28 aanaa Ucaalee ganda jaatee daandii cirracha gurraachaa irratti fudhateen 3 ajjeesee 2 madeesseera. Aanuma Ucaalee ganda qarseetti woboon humna jalqaba rukutetti deebi'uun tarkaanfii irratti fudhateen 4 irraa madeessee ari'uun gandicha keessaa baasee magaalaa muka xuriitti galchee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa irbuu shinniggaan tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessee itti fufuun godina kaaba shaggar aanaa Giraar Jaarsoo keessatti qubsuma waraana faashistii PP aleelluun qawwee irraa hiikkate. Jajjabee woboo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii guyyaa kaleessaa waxabajjii 29/2024 aanaa Giraar Jaarsoo mooraa ergamtoota Abiy Ahmed humna riphee lolaa poolisii humna addaa milishotaa fi gaachana sirnaa jedhaman wal makuun ganda Ejersaa Kaa'oo bakka addaa Ejersaa Kaa'oo jedhamtu qabatanii jiran irratti fudhateen 4 ajjeesee gariin madeessuun mooraa keessaa buqqise gara magaalaa itti dhiyoo Fiicheetti galchee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee akaamaa 3 irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kun jabaatee itti fufuun dheengadda waxabajjii 28 waloon tarkaanfii waraana maafiyaa PP irratti zooniilee hunda keessatti eegaleen zoonii kibba ba'aa Oromiyaa keessatti diina du'aaf madoon adabuu itti fufee jira. Akka kanaanis arrabarii waxabajjii 30 ciccitoonni kaayyoo haqaa woboon Cibraan Ambaanolee godina Arsii ba'aa aanaa Martii magaalaa Aanichaa keessatti mooraa 2 haleeluun tiksitoota barcuma Abiy Ahmed du'aaf madoon adabee jira. Korommiiwwan diina jilbeenfachiisan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bobbaa irbuu shinniggaan tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessuun godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Billoo Boshee keessatti diina du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii ganamaarraa waxabajjii 30 barii saayitii 12 irraa qabuun mooraa waraana faashistii PP ganda Gambeelaa Tarree irratti fudhateen mooricha keessaa buqqisuun hanga gabaasni kun qindaa'etti milishaa tokko harkaan qabee jira. Irree woboon bilisummaan sabichaa ni dhufa. Duulli bobbaa irbuu shinniggaa itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Godina Arsii Ba'aa Sirkaat saamichi waraanaa fi PP'n jiraatota irra jabaatee jiraachuun himama. Jaalir Budhugaa dabalata qabe. Shororkaa bulchiinsa abbaa irree bilisiginnaa fayyadamaa jiruun dhiibbaa siyaas-diinagdee uummatarraan gahaa jiru impaayera Itoophiyaa keessatti kan daangaa darbe ta'ee mul'achuu itti fufeera. Murni maqaa ce'umsa diimokiraasiin sirna abbaa irrummaa geggeessu bilisiginnaan erga aangootti dhufe nammeenyummaan sirnichi taasisu jiraattota nagaa maqaa isaan hin qabneen saamuu, hidhuu fi ajjeesuu ta'eera. Koloneel Abiy Ahmed yeroo waraanaa barcuma aangoo isaa tikfachuun waraana bobbaaseen jiraattota godina Arsii Ba'aa aanaa Sirkaa irratti saamicha qabeenyaa guddaan geggeeffamaa jira. Waxabajjii 28/2024 aanaa Sirkaa ganda Soolee Waajjiitti waraanni faashistii PP namoota maqaan isaanii Useen Waadoo jalaa midhaan garbuu kuntaala 16, Mo'aanaad Waadoo kuntaala 10, Abdallaa Kennaa garbuu kuntaala 10, Mohaammed Tuunee garbuu kuntaala 12 fi kanneen maqaan hin geenye hedduu akka saaman beekameera. Yakki ammeenyaa waraanni sirnichaa hawaasa irratti gochaa jiru haala kanaan jabaatee itti fufnaan egereen saba Oromoo yaaddessaa akka ta'es jiraattonni ONM dubbise yaada isaanii qoodaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxumfursee keessatti hidhattoota sirnichaan dargaggoon tokko ajjeefamuun lammiiwwan madaa'an aana Daawwee Rawwa keessatti abbaan maatii tokko madeessuun dhaga'a. Jaala Caaluu Roobaa guutuu gabaasicha akka ta'anitti niif dhiyeessa. Sirni badee balleessaan bilisiginnaa duula irbuu shinniggaa ABO waboon guutuu Oromiyaa keessatti labsame keessattuu waxabajjii 28/2024 bifa haaraan itti fufeen tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhatu baaraguun waraana dirree irraa isa lolu dheessuun uummata meeshaa maleessa qe'ee isaa keessatti meeshaalee gurguddaa itti dhukaasuun ajjechaa fi madoo akkasumas mancaatii qabeenya hawaasichaa irratti raawwachaa jiru.
Akkuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee ganda Raasaa bakka addaa Laaftoo jedhamutti sababa waboon tarkaanfii ergamtoota murna bilisiqinnaa irratti fudhate qofaaf waraanni faashistii PP rifaatuu guddaa keessa seenuun namoota nagaa irratti ajjeechaa fi madoon raawwataniiru. Namoota nagaa waxabajjii 29/2024 hidhattoota sirnichaan ajjeechaa fi madoon irratti ta'e kana keessa dargaggoo Adam Kanfuu jedhamu ajjeefamuun dargaggoonni lama kan maqaan isaanii Nungeenya madaa'anii jiraachuu maddeen ONM itti himaniiru. Namoonni kunneen badii qabaatanii osoo hin taane sababa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhate qofaaf haaloo uummata nagaatti ba'an kan jiran jiraattonni guyyuma kana qe'ee uummata ganda Golboo Arbaa keessatti diisqaa fi Zuu 23 dhukaasuun hawaasni gandichaa qabeenyaaf mana isaanii dhiisuun qe'ee irraa buqqa'aniiru. Oduu ajjeechaan wal qabatuun waxabajjii 28/2024 godinichuma aanaa Daawwee Harawaa ganda Ajoo keessatti waraanni maafiyaa PP abbaa maatii kan ta'e nama maqaan isaa Nuuraa Ahmed Zeenuu jedhamu dhukaasa irratti banuun ajjeesuuf yeroo yaalanitti miilla isaa irra rukutuun yeroo ammaa hospitaala Kamiseetti dabarfamee yaalamaa jiraachuu jiraataan ganda sanaa tokko ibseera. Sababni abbaa maatii kana irratti yaaliin ajjeechaa taasifamee madaa'ee lubbuun hafe kun waraanni bilisummaa Oromoo ganama sana buufata waraana Abiyyi Ahimad Makaabee jedhamu itti seenuun du'aa fi madoon adabeef uummata nagaatti ol deebi'anii maatii qabsaa'otaa fi deeggartoota wabooti jechuun akka ta'e dabaluun addeesseera. Godina Wallaggaa Saasigaa humnoonni waraana PP hawaasidhaa guuruu saamaa jiraachuun himame. Jaalii rangameessa dabalat qabdi. Maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaafamanii kanneen fedhii fi hawwii ofii isaanii fi sirnichaa qofa guutuuf ifaajan akkasumas uummata Oromoo garmalee dararaa jiran loltoonni PP riphee lolaa jedhamuun beekaman godina Baha Wallaggaa Ona Saasigaa ganda Tokkummaa Tsigee jedhamutti hawaasa nagaa hidhaatti guuruu fi saamicha hamaa ta'e irratti raawwachaa jiraachuun ibsame. Akka hawaasni gandichaa jedhanitti ganda Tokkummaa Tsigee jedhamu kana keessatti waxabajjii 26/2024 nama maqaan isaa Waaqtolaa Margoo jedhamu jalaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun loon sadii ooffatanii deeman jechuun namoonni itti dhiyeenyaan beekan gabaasan. Kana malees waraanni nama nyaataan kun ganduma kana keessa hawaasa nagaa hidhuu fi dararuu daran jabeessee kan itti fufe yommuu ta'u dargaggoota maqaan isaanii Caalaa Tamasgeen, Birukee Tasfaa, Camadaa Takiluu fi kanneen biroo hedduu hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhamuun waxabajjii 25/2024 qabamanii waajjira poolisii Onichaatti dararamaa jiraachuu maddeen keenya itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Bahaa Harargee hombaddannooti ergamtoonni Impaayera Itoophiyaa jiraattota dhuunfaa mutti fufan Jaalimoona Fayyisaa waan qindeeffatu qaba. Sirni cunqursaan Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo irratti duula duguuggaa sanyii labsuun olaantummaa abbaa irrummaa isaa uummata meeshaa maleessa irraan miidhaa ulfaataa qaama fi qabeenya irratti geessisaa kan jiru yommuu ta'u godina Bahaa Harargee hombaddannooti murnoonni biltsiginnaa waliin ta'uun uummata hidhaatti guuruun qabeenya isaanii saamuu itti fufanii jiraachuun ibsame. Araddaa Gooroo Wadoo jedhamu keessatti mindeeffamtoonni sirnichaa suphuuf ifaajan gaafa waxabajjii 27/2024 namoota maqaan isaanii obbo Jamaal Ibrahim Said, obbo Ariif Muhammad Ibrahimii fi obbo Naazir Muhammad Abiroo kan jedhaman badii tokko malee reebicha ulfaataa ta'e irraan ga'uun yeroo ammaa kana miidhama qaamaa isaan mudateef hospitaalatti yaalamaa kan jiran ta'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himan. Haraddichuma irraa milishaan PP Abdallaa Ibrahim jedhamu nama maqaan isaa obbo Shakuur Muusaa Maammoo jedhamuun qarshii 500 kanfali jechuun dirqamsiise afaan qawwee reebicha hamaa irratti yogguu raawwatu obbo Shakuur immoo akkanaan jiraachuun jiruu naaf hin taatu jechuun tarkaanfii ofirratti fudhachuuf yommuu inni of rarraasu osoo lubbuun isaa hin darbin uummanni itti birmachuun lubbuu isaa baraaruu dubbatu. Waanuma kanatti irra deddeebiin maqaa kanfaltii gosa adda addaa itti dha'uun qarshii hedduu uummata irraa guuraa kan turan waxabajjii 28/2024 bulchiinsa magaalaa Furdaa jedhamu keessatti uummata humnaan dirqamsiisuun qarshii 1000 guuraa turuun eeramee jira. Ergamtoonni biltsiginnaa safuu fi safeeffannaa hin beekne gandoota adda addaa irraa barsiisotaa fi namoota hedduu hidhata woboo qabdu jechuun torban darbe keessa aanichuma irraa kan qabamanii hidhaman yoo ta'u isaanis barsiisaa Girmaa Guutamaa Abdataa, barsiisaa Ibsaa Jamaal Alii, Muhammad Ibrahim, Ibsaayyee Abdullaa, Aliyyi Usmaan, Sharaf Muhammad Said, Shaafii Muhammad, Muhammad Kamal, Afiis Said Abdullaa, Naasir Haymad Umar jedhamanii fi kanneen biroo hedduun ta'an qabuun waajjira poolisii Onichaatti dararaa kan jiran yoo ta'u namoota hedduu immoo magaalaa Dirree Dhaawwatti geessuun hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Garuu duheen biyya laata arganne yoo dabar Naajeeriyaa dho'insi wal dura duubaan raawwatame yoo xiqqaatu namoonni 18
ajjeefamuun dhagaa jaala booda addunyaa guutuu gabaasan akka ta'an nutti niif dhiyeessa. Tajaajilli balaa tasaa Naayijeriyaa akka jedhetti sanbata darbe kaaba bahaa Naayijeriyaa kutaa Boornoo keessatti dhoo'insa wal duraa duubaan mudateen yoo xiqqaate namoonni 18 du'uu fi namoota hedduun madaa'anii jiru jechuun ibsi. Haleellaan sadan keessaa tokko cidha magaalaa Giyoozaa naannoo Kaameruun jedhamtutti dhoo'uu dhaabbate oduu AFP qondaalota wabeeffachuun gabaaseera. Dhoo'insi lammataa hospitaala magaalattii sana keessa jiru keessatti kan raawwatame yoo ta'u ammas guyyaa boodaa awwaalcha namoota dhoo'insa cidhaa kanaan miidhaman irratti haleellaan biraa raawwatamuusaa qondaaltotni himaniiru. Hangammaatti daa'imman dhiirota dubartootaa fi dubartoota ulfaa kan dabalate lubbuun namoota 18 darbeera. Dhoo'insa kanaanis miidhaan jajjabaan qaama isaanii irra ga'u itti gaafatamaan eejensii bulchiinsa balaa tasaa naannoo Boornoo Barkiindoo Sayiduu ibsa kennaniiru. Aangaa'onni akka jedhanitti namoonni 19 dabalataan miidhaa cimaa kan irra ga'e yoo ta'u kan miidhaa cimaan irra ga'e xiqqaadha. Magaalaan Giyoozaa bara 2014tti hidhattoota Booko Haraamiin qabamtee turte gargaarsa humna Chaadiirraa dhufaniin waraana Naayijeriyaatiin deebifamtus ergasii garuu yeroo hedduu haleellaa irra geera. Mootummaan Boornoo giddu galeessa rakkoo kanaa kan turte yoo ta'u Booko Haraamii fi gareen isaa gargar ba'e bulchiinsa Islaamummaa Afrikaa dhiyaa naannicha keessattis baay'ee socho'aa turaniiru. Rakkoon kun Niijer, Kaameruunii fi Chaadittis kan babal'ate yoo ta'u biyyoonni kunneen garee finxaaleeyyii kana loluuf gamtaa waraanaa uumuun isaanii ni yaadatama jechuun Dooch Weleen gabaaseera.